Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan subscribe kan jedhu qalama diimaan kan barreeffame tuquun dagatina. Sana booddee mallattoo bilbilaa sanatti aanee isin dhufu gadi tuqaa ol kan jedhu kaawwadha. Kana gochuu keessaniin ergaawwan keenya yeroodhaa gara yerootti wayita gadhiifaman akka isin dhaqqabu gootu jechuudha. Daawwattoota keenya yeroo jalqabaatiif kan dhuftaniif qofaa affeerraa subscribe godhu isinii dhiyeessine. Daawwattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aatiin artistii jaallatamaa akkasuma qabsaa gurra nama hundumaa keessa jiru tokko isinii qoonna. Namni kun keessumaatii waggoota 2 fi 3 dura nama qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphatedha. Wayita amma garuu hamma kana sagaleen isaa badaadhuma dhagaamaan jiru. Hiriyaansaa tokko yeroo sana jechuudha namni isaa wajjin yeroo kubbaa taphataa turan yeroo wal wajjiniin dabarsaa turan ergaa isaaf kaa'e tokko ni jira. Ergaa sana isiniif qoonna daawwattoota keenya. Namni kun karaa fuula Facebook isaatiin xalayaa kana Caalaa Bultumeetiif barreesse. Weellisaan nuyi har'a xalayaa isaaf barreeffame kana isiniif dhiyeessinu Caalaa Bultumeedha. Caalaa Bultumee utuu dhageettii akka kana hin argatin dura bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessa yeroo ture hiriyaa tokko qaba. Hiriyaansaa kun faarfataadha. Har'as jechuudha namni kun faarfataadha. Nama kanatu xalayaa isaa barreessee ture. Maal jedhetu xalayaa kana barreesseef kan wal wajjiniin ilaallu ni ta'a. Gara qophii keenyaatti kallattiidhaan wal wajjin darbina. Like gochuudhaan jalqabaa daawwattoota keenya. Yommus anis atis sadarkaa kanarra geenye jennee hin yaadne. Adaraa sheer godhuudhaan biraanaaf gahaa jedha barreessaan xalayaa kana. Itti fufuudhaanis hiriyyummaa fi walitti dhufeenya gaarii qabnas turre. Kubbaa miilaas waliin taphachaa turreerra. Yommus akka har'aa kana dhaabbiin kees hin miidhagu ture. Qallaa fi xinnaa tokko turte. Ani immoo sii gadiin ture jedha barreessaan xalayaa kana. Yeroon isaa bara 2003 hamma bara 2007 gidduudha jedha. Yeroo baandii bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessa turte sana jechuudhaan yaadachiisa. Tarii amma waggaa dheeraadha waan ta'eef na irraanfattee ta'uu danda'a. Miindaa surree yookaan kophee namaaf hin binne bulchiinsi magaalaa Burraayyuu namaaf kaffalu sana keessaa hirmaachuun kee edaa Waaqayyo nama guddaa si taasisuuf jireenya xinnummaa sana keessaa si baasuuf si leenjisaa ture jedhetu yaadachiisa. Ani yommusis faarfataadha. Ati yommusis weellisaadhuma turte. Garuu sagaleen kee akka ammaa kanaa hin turre. Yommus namni akka ammaatti baduma sin beeku. Yeroo kubbaa miilaa taphannus yeroo ati kubbaa fudhattee na darbitu baay'een faawulii galee si kuffisan ture. Jorroolee fi kiniinii faa waliinis baay'ee wal lolaa turre tapharratti ni yaadatte yoo ta'e jechuudhaan namni kun yaadannoo isaa kaasa. Kana kanan siif kaaseef seenichaa akka yaadattuuf malee waan biraatiif miti. Egaa siin wal baruu kootti gammachuu guddaan qaba. Kabaja guddaanis siif qaba. Waaqayyo sagalee miidhagaa siif kenneera. Kanaanis yeroo kee eegdee carraa Waaqayyo siif kenne kanatti fayyadamteetta. Milkoofteettas. Ittiinis nama beekamaa taateetta. Jaalala uummataas horatteetta. Har'a garuu abbaan sagalichaa Waaqayyo waamicha siif taasisaa jira. Sagalichaan akka ati isa faarfattuu fi jireenya bara baraa akka qabaattus si affeeraa jira. Akkuma sirba qabsoo maaster pilaanii sana hojjetteen yeroo TPLF fi OPDO'n yommusii lafa kaaree 200 jedhanii si gurguruuf si barbaacha mandara keessa labanis Waaqayyo si eegee harkaa si baaseera. Ati artistii qabsoo Oromoof haashaboo firfirsan ta'uudhaanis
qabsoo hadhaa bara abiddaa sana keessaa uummata kee sirna hamaa sana akka ofirraa kaasaniif gahee kee cimaa baateetta. Kanaafis akka qabsaa tokkootti kabaja guddaan siif qabaa, baay'een si dinqisiifadha. Egaa haa ta'u malee ani carraan Kiristoositti amanuu fi jireenya bara baraa argachuu si durseen argadhe. Kanaafis weelluu kee yoon jaallachuudha baadheyyuu garuu sin jaalladha. Gochaati gama siyaasaatiin baates nan ajaa'ibsiifadha. Haa ta'u malee hamma har'aa wangeela kana siin ga'uuf turuu koof dhiifama guddaan si gaafadha. Sababni isaa ammoo yommuu waliin kubbaa miillaa taphannu sana baay'ee walitti dhiyoo waan turreef si yaadachiisuu nan danda'an ture. Garuu fedhaa fi yeroo Waaqayyoo waan hin ta'iniif hafuu danda'eera. Amma garuu waan kanan gurraan si buusa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 hamma isatti amananiifis ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo mucummaa isaaniif kennee jedha. Kana jechuun warra Yesuus Kiristoositti amananiifidha. Artistoonni hedduun bara isaanii gooftaa wallaaluudhaan xuraa'ummaa biyya lafaa jalatti akkasumas garbummaa cubbuu jalatti rakkataa xumura irratti garuu ija isaanii banatanii Kiristoos isa isaaniif du'ee cubbuu isaanii isaan irraa kaasee arganii simatanii ija isaaniis laphee isaaniis isa irratti hambifataniiru. Akka fakkeenyaatti yoo kaafne Paastar Abitoo Kabbadee, Artist Abbabaa Abbashuu, Artist Zarituu Kabbadee fi Artist Xibabuu Warqiyyee akkasuma Artist Tafarii Makonnin faa fakkeenya guddaadha. Egaa isaan kun xumura isaanii warra miidhagfataniidha. Faallaa isaan kanaa ammoo Kiristoositti amanuuf beellamatanii utuu beellamicha hin gahin kan du'an biyyoo fi seexanni kan liqimsites ana caalmaa baay'ee beekta. Ani garuu yaa obboleessa koo, dhiiga koo, hiriyaa waliin guddannee har'a sittan hima miti. Sin yaadachiisa malee. Akkuma obboloota kee warra xumura isaanii miidhagfatanii ati illee dammaqi. Diina harkaa miliqi. Du'a bara baraa jalaas gara Kiristoositti baqadhu. Inni jireenya bara baraa siif hin kenna. Jireenyi fi badhaadhummaan beekamtiin biyya lafaa hin darba. Sigaas. Kana boodaa isa sagalee miidhagaa kana siif kennee isa nama guddaa si taasisee isa si kabaje kana yaadadhu. Inni du'a hedduu balaa akka tasaa hedduu si oolcheera. Kanaaf ati nama carraa qabeessadha. Yeroo keettis fayyadami. Inni du'aa ka'ee Yesuus Kiristoos jireenyaaf si kaadhime. Siif du'uu isaatiin du'a bara baraa si oolche. Waan hundumaa gochuutuu danda'u bakka kee fannoo irratti siif waraaname. Waan hundumtuu si ga'a. Kana booda xumura kee akka miidhagfattu hiriyaan kee durii sin gorsa. Jireenyi biyya lafaa kanaa aluma tokkodha. Osoo foonii fi lubbuun wal keessa jirtuu yoo gara gooftaa dhufte malee takkaa waamichi kee ga'ee sokkinaan nan deebi'aan hin jiru. Achitti Kiristoositti amanuunis hin jiru erga du'anii booda. Kanaaf obboleessa koo, hangafa koo, kanan si jaalladhu weellisaa Caalaa Bultumee jaalalaa fi kabaja guddaan siif qaburraa kan ka'e affeerraa kana siin gahuu jaalladheera. Hin beellamatin. Yeroo qabdutti isatti amani jireenya bara baraas ni argatta. Guddaan si jaalladha. Kabaja guddaan siif qaba. Egaa amma haala maaliirraa eessas akka ati jirtu hin beeku. Ergaa kana akka hawaasni dubbisuu danda'utti kanan siif barreesseef
sababa ati ergaa koo inboksiidhaan siif erginaan naaf deebisuu dhiifteef ergaa kana ilaaltee deebii kee akkanaaf geessuuf jedheen hawaasi akka ilaalutti siif barreesse. ergaa kana hubattees deebii kee karaa fuula feesbuukii keetiin akkanaaf deebiftuu nan abdadha. Kiristoos si jaallata. Gara isaattis akka dhuftu barbaada. Inni jireenya bara baraa siif hin kenna. Egaa akkuma artistoota fakkeenya gaarii ta'an biroo atis isatti amanuudhaan hafaa bara keetii Kiristoos wajjin dabarsi. Xumura jireenya kees miidhagfadhu. Abidda bara baraa irraa goruun jireenya bara baraa argadhu. Jaallatamaa hiriyaa kee durii Faarfataa Joosii Tujubaarraa. Daawwattoota keenya gara qophii keenya lammaffaa yeroo kanaatti yeroo wal wajjiniin darbinu ergaa addaa wayitawaa yeroo kanaa isiniif qoonna. Ergaan keenya kanatti aansinee isiniif qoonnu naaf du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus koorraa waanan baradhee mata duree jedhu isinii qoonna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti aarsaa nuuf ta'uu isaatiin wantoota hedduu dhala namaa irraa baraaree fi wantoota hedduu ittiin dhala namaa hundumaa fayyade hedduu qabna. Isaan keessaa tokko Waaqayyo ofii isaa caalmaa akka nu jaallatee kanaafis Yesuusin akka nuuf kennee innis akka aarsaa nuuf ta'ee hubachuun barbaachisaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 12. Lammaffaa irratti dhiigni Yesuus cubbuu dhalootaarraa nama hundaa akka fayyisee fi akka fure hubanna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5. Sadaffaa irratti golgaan namaa fi Waaqa gidduu ture dhiiga Yesuusin akka gargar tarsa'e Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 20 Maarqos 15:38. Arfaffaan araarri yookiin dhiifamni Waaqayyoo hamma dhumaatti akka ta'e hubanna. Luqaas 23:34. Shanaffaa aboon du'aa hagam qofaa akka taatee fi hammam akka salphattuu nu hubachiisa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 54. Lammaffaa Ximootewoos boqonnaa 1 lakkoofsa 10. Ja'affaa irratti du'aa booda jireenyi ajaa'ibsiisaan qulqullootaa akka jiru hubanna. Yohaannis 3:36. Torbaffaa irratti Yesuus deebi'ee dhufee akka nu fudhatuu fi gara jireenyachaa bara baraatti akka sokkinu achumas akka jiraannu nu hubachiisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 7. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Wanti nu hubadhe isaan kana qofaa miti. Garuu tuqaawwan murteessoo akka isin beektan barbaadeen isinii qoode malee. Egaan daawwattoota keenya qophiin nuyi har'aaf isiniif qopheessinee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif Gooftaan hunduma keessanuu isin eebbisu. Galgala qophii biraatiin hamma walitti deebinutti guyyaa gaarii isiniif haa ta'u jedha. Eebbifamaa ergaa kana sheer gochuun dagatina. Waaqayyo hunduma keessanuu isin eebbisu.